Siifi yeroo kee jechuun maali? Siifi yeroo kee jechuun gabaabduutti siifi bara jireenya keetii jechuudha. Atii fi barri jireenya keetii yookiin gaddaan, yookiin gammachuun, yookiin badhaadhinaan, yookiin hiyyummaan, yookiin beekumsaan, yookiin wallaalchaan waliin fudhattanii jechuudha. Nami bara isaa kennamerra darbee hojjetee hin danda'u. Bara isaa kenname keessatti immoo waan dansaa ta'ee waa hamaa godhuuf carraa horatee kan danda'u bara isaa kenname qofa keessatti. Ani yookiin ati bara ilma keetii keessa hojjettee hin dandeettu. Bara abbaa keetii keessatti hojjettu. Barri keetii bara amma qaddu kana hadha malee guyyaan hin jiru. Jireenya beellamaa keessaa bayi. Namni bara fi keessatti yennaa fi qabu keessatti kitaaba mata dureen isaa siif yeroo kee jedha. Yaa akkam jirtu fayyaa keessanii babaaroo fayyoo nageenyi waaqayyo isinii baay'atu keessummaa tokko qabadde isinii dhufeera. Warri hordoftoota Roosif Akkaadaamii akkuma gara Roosif Akkaadaamii dhuftaniin subscribe, share, comment godhaa. Nu biraan darbinaa miidiyaan keessa isa kana yeroo dhiyootti wanta garaagaraa guutatee kan dhufuuf jirudha. Inni kun jalqaba yoo ta'e iyyuu dhumi keenya kana qofan ta'u keessummaa jabaa tokko gidduu kennaa qabna. Keessummaan keenya kuni maqaan isaa Guddataa Caaccuu Godaanaa jedhama. Keessummaan kuni maaliin beekama? Maaliif hadha isiniif akka waame waliin kalaalu ta'a. Barsiisaa fi barreessaa fi barataa digirii lammaffaa kan ta'e obboleessa keenya akka malee jaallannu waan dhalootaa ta'u tokko qabatee dhufeera. Kanaafuu muummee applied microbiology tiin University Buleeraa kan baratu. Namni kuni isinii wal barataa. Eenyu isiniin jedhan? Akkuma duraan ati jetteen barataa Guddataa Caaccuu Godaanaa jedhama. Barataa digirii lammaffaa University Bulee Horaati. Yeroo kiyya dabalataatti barsiisa. Akkasumas barreessitoonni baay'ee yoo jiraatan iyyuu barreessaa ganaareef lafa keessaa dhalachuu jiru akkanaan beekama jechuudha. All right. Dhaggeeffattoota Roosif Akkaadaamii keessummaan kuni nama jabaa, nama dhalooti qadduu, nama biyyeen Oromiyaa biqilchitee nu kennite. Namni kuni maaliif akkasii waame yoo isinitti hime dhiyoo kanatti kitaaba tokko nu dhiyeesseera, nu gumaacheera, dhalootaaf nu gumaacheera. Kitaaba kana isinitti mul'isa. Kitaaba mata dureen isaa siif yeroo kee jedha. Siif yeroo kee jedha. Waan namatti tolu akka malee natti toleera kitaaba kuni. Maaltu si kakkaasee kitaaba kana akkas barreessitu godhe? Siifi yeroo kee jechuun maali? Dhalootaa fi irraati yoo hunda jettee xiqqoo isaatiin hin qabne waan ta'eef irraa. Siif yeroo kee jechuun maaliif? Maaltu si kakkaase? Siifi yeroo kee jechuun gabaabduutti siifi bara jireenya keetii jechuudha. Atii fi barri jireenya keetii yookiin gaddaan, yookiin gammachuun, yookiin badhaadhinaan, yookiin hiyyummaan, yookiin beekumsaan, yookiin wallaalchaan waliin fudhattanii jechuudha. Yaada kanaaf keessaa qaba. Nami bara isaa kennamerra darbee hojjetee hin danda'u. Bara isaa kenname keessatti immoo waan dansaa ta'ee waa hamaa godhuuf carraa horatee kan danda'u bara isaa kenname qofa keessatti. Ani yookiin ati bara ilma keetii keessa hojjettee hin dandeettu. Bara abbaa keetii keessatti hojjettu. Duubatti hin deebitu. Bara keetii miti. Agartee kanaafuu barri keetii bara amma qaddu kana yaada jedhuuf keessaa qaba. Hadha malee guyyaan hin jiru. Jireenya beellamaa keessaa bayi. Beellama hin qabni tarkaanfii fudhadhii yaada jedhuuf keessaa qaba. Namni bara fi keessatti yennaa fi qabu keessatti yoo hojjete gara milkiitti dhufa. Bara namaa keessatti jiraatanii darbuun
barbaachisu baraka keessa jiraata ergaa jedhu qaba. As keessatti I think gaafota baay'ee sii dhiyeesseera. Hordoftoota Roosif Akaadaamii nama kana walli birataas madeennaa walakkaatti waan garaagaraa. Kanaafuu namni yeroo daangeffama. Namni kan jiraatu yeroo keessa jiraata. Kanaafuu si yoo jettu dhaloota kanaan jira jetta namaan jira jetta jechuudha. Nama bineensaanii miti. Bineensaanii miti namaan jira mukaan jira jirtu namaan jira jirta. Si fi yeroo kee. Kanaafuu yerootti nama fayyadama moo nama yeroo fayyadama? Galatoomi yaada dansaa naa kaachi. Bara addunyaa irra jiru keessatti namooti yeroo itti fayyadaman illee jirti, namooti yeroo fayyadaman illee jira. Malee nama yeroo fayyadamaa jennee lafa kennuu hin dandeenye. Wanti takka ittiin jiraamaani waggaa 80 yoo lafa tanarra jiraatte sa'aatii 1700 lafarraa qatte. Guyyaa 29,200 ta'eeti jechuudha. Look, hagam akkasiin diqiyoo ta'e. Waggaa 35 dhalattee addee dhaqqabuu qabdu sababa yeroo keetti fayyadamuu dhabde waggaa 45 irra yoo addee dhaqqabdu san dhaqqabde. Silaa waggaa 45 waan dhaqqabu malte adoo dhaqqabii hadaraa ilma keetii keettee dabartee idaa waggaa 10 qabdaa yeroo waggaa 10 sirra fayyadamteerti jechuudha. Agartee? Kanarraa faallaa immoo namoota baay'ee abshaala ta'anii barreesseera boqonnaa 7 keessa jira. Ati eessa jirtaa jedha. Namoonni addunyaa kanarra jiranu warra seenaa hojjetichaaf dhalatanii jiran. Nami seenaa hojjaa, seenaa balleessaa, seenaa sirreessaa, seenaa odeessaa, seenaa dubbisaa, seenaa barreessaa gariin. Adduma sana jira ilmi namaa. Agartee? Namoonni akka malee qaxalee ta'anii yeroo isaanii ogummaa yeroo galtee fi humna keessa isaanii jirtu yeroo baasichaaf warra tattaafate umurii fi tana deebisanii bifa maallaqaatti deebisanii gurguratan. Yeroo gurguran. Yeroo maallaqa ta'eeti jechuudha. Warra akka malee umurii isaaniitti fayyadamuu dhiisanii ispeeshaalii dargaggummaa isaanii lafa hin ta'in dabarsanii bara ga'eessummaatti yeroo bitatanii deebisanii. Sirna kaarkulemii barnoota Itoophiyaa fudhannu. Dargaggeeyyiin baay'ee waggaa 30 gadi irra gaafa jiranu waa'ee barnootaa dhimma itti hin qaban. Maal akka isaan dinqeeffachiisee yaadachiisuun beeku waggaa 45 ga'anii waggaa 50 eeganii duba kutaa kun deebanii baratan. Erga umuriin dhumeen duuba. Mucaan gaafa darbe isaan tuffatanii biraa deemanii barsiisaa isaanii ta'e mootummaan qaxaree barsiisuu irra darbee dabalataan isaa kaffalanii baratan. Yeroo itti gurguraa jechuudha kitaaba kana keessa ka'e. Yeroo itti gurguran kireeditii fi itti gurgura deebisee. Baay'ee nama dinqaa. Agartee barnoota isaa baratee eega dhiisee silaa karaa sanii milkaa'uu fi qaba ture. Hin milkoonneef. Ammallee akka waan wayii jalaa hattee duuba deebi'ee barachuu jalqaba. Daldalallee yoo deebitee hin daldala seenee daldala san dhiisee keessaa bahee karaa biraatiin yaada adda addaa keessaa galee lammuutti deebi'u guutee jechuudha yeroo isaa balleessicha irraan ka'a. Kanaafuu yeroonis nutti fayyadamti nutis yeroo fayyadamna jedhee yaada. Baay'ee namatti tola. Kitaaba keetii gara boqonnaa 7 irraa jettee ati eessa jirta jette qabadheera sirraa. Ammallee yeroo ogummaa diinagdee walitti qabeetii dhaloota kanaa waan ta'e yeroo ogummaa fi diinagdee walumatti qabu. Maaf warri kun waliin deeman karra namaati. Yoo namni beekee itti fayyadame karra namaati. Maaf jennaan yoo ati yerootti hin fayyadamne yeroo sitti fayyadamee tarateenaan ati bara keessa waan hin jirreen dabartee jechuudha. Dhokattee tartee jechuudha. Garuu yoo yerootti fayyadamtee tartee waan barbaadde bira geetta waan yaada harkaan geetta dhalootallee waan bu'u yookaan waan ta'u gootee tartaa jechuudha. Kanaafuu wantoota kana lamaan yookaan sadiin kana yeroo ogummaa fi diinagdee waliin qabsiitii minaa ibsuuf yaali. Maaf jedha caalanee argamuu jedha. Kitaaba kee kanarraa siif yeroo keedha caalanee argamuuf jedha. Wanni kun waan dorgommii jira jechuudha. Kanaafuu walumaa qabaatti yaada keetti sirriinnaa ibsa. Dansaa akka kitaaba kanarra mul'atutti namichi kun sa'aatii reebatti hin jiru, sa'aatii dheetatti hin jiru, sa'aatii irra utaalaa jiru. Agartee aduu sana agartee seena jirti duubaan. Seena jirti. Adolatti inni addee sana fixuu qaban milkaa'uuf. Siigaluu qaba. Adolatti tun inni aduun seena jirti jechuun duuti namichaa dhufa jirti jechuudha kaayisa. Gubbaa gadi turmatte idumee namichaa obbaateerti. Adoo idimee isaa sun yobbaatiin imaanaa kana fixuu qabaa jechuudha. Waa'ee yerootii wal bira qabnee ilaala. Agartee yoo tanaaf fixee hafee
hadaraa irraa hafee jira jechuudha. Hadaraa qabatee olii hafee jechuudha. Bakka agartee imaanaa dhalootaa qabatee olii hafee jechuudha. Waa'ee yerootiif yoo naa dubbanne. Diinagdeen wal qabsiinnee yeroo diinagdee fi ogummaan wal qabsiinnee yennaa laalle yeroo keessatti ogummaa gonfanna. Yeroo keessatti diinagdee horanna. Yeroo mataa isiitu ogummaadha. Yeroo mataa isiitu diinagdeedha jedhee yaada. Maal jechuudha ogummaa jechuun? Yeroon akkamitti ogummaa ta'eeti jennee yennaa yaadne yerooni beekumsi yerootti fayyadamuu mataan isaa ogummaa mataa fi danda'e. Barnoota mataa fi danda'e horachuu qaba jedhee yaada. Ispeeshaalii ardii Afrikaa irratti hagguma barreessonni baay'een barreessanii lafa kan yennaa arginuu fi warra Roobert Mugaabee waa'ee yeroo innaa isaan dubbatan dhaggita. Akka malee qabeenyi salphaan akka galaanota Afrikaa lola'ee lafarraa deemu yeroo akka ta'eeti. Yennaa isaan dubbatan dhagarraa. Biyya teenya Itoophiyaa gaafa dhumnu immoo dargaggeeyyii biyya Itoophiyaa bira gaafa dhumnu Itoophiyaa keessaa Oromiyaatti yoo dhumnu qabeenyi salphaan namni akka fedhe dhangalaasee diinagdee akka malee rakasa ta'e biyya teenya keessatti yeroo. Yeroo kana deebinyee akkamitti diinagdee godhuu dandeenya akkamitti ogummaa godhuu dandeenya waan jedhu innaa laallu ati hin beektu malee dhalooti siin dorgomu jira. Kaartaa addunyaa keessa jirta hagam cimaa yoo ta'e tayyuu kaartaa addunyaa kanaa keessaa baatee hin dandeettu. Kaartaa addunyaa kanaa keessaa ba'uuf duwwaadha. Sarkilii jira fireemii namaa kana keessa jiraatta agartee angilii kana keessaa hin baatu. Agaffedha isoleetii ofii gootu agaffeet adda fi baastee haalii adda addaa gaggeessite ulaagaa namoomaa guuttee jiraatta waan ta'eef nama gurguruun keetiin jira namarraa bitachuun kale dirqama. Agartee diinagdee dhagaa amma kun. Diinagdee dhagaa. Agartee ati akkas jedha Jaakimaaniin dhalattee waggaa 20 haga waggaa 30tti nama akka malee jaalattu nama isa ta'uu fakkaattu hordofii adda baafadhiya. Hin barreessine as keessatti. Ilaali Jaakimaanii jechuun ingidii nama jabaa nama dureessaa biyya Chaayinaati. Waggaa 20 haga 30tti nama fakkaachuu barbaaddu adda baafadhiya. 30 hanga 40tti nama fakkaachuu barbaadu san ta'ichaaf hojjedhiya. Yeroon ilaali gaappiitti kenneera waggaa 10 kurmaana waggaa 10ti. 40 haga 50 keessatti waa hojjetta san gama gamii firii hojii ta'eetii dhalootaa qooti. Agartee diinagdee ilaali. Firii ta'e waan buuche bakka buuche. Waa buuchaa jechuudha. Bakka buuche. Daraartee immoo firii horataa jechuudha. Daraaraa yeroo keessatti. Dhaloota gaaddisa daraaraa keetii san jalaa nyaachisii jedha. Agartee. Innaa ogummaan wal bira qannee yennaa laallu yeroo keessatti keessumattuu bara dargaggummaa waggaa 20 haga waggaa 32 35tti yeroon jirtu ogummaa barnootaan ta'ee ogummaa gonfachuuf daldalaan ta'ee ogeessa daldalaa jabaa ta'uuf qonnaa yoo ta'e qotee bulaa harkaa gara afaanii akka lukkuu haadhee lafa fudhatu adoon ta'e qotee bulaa ifirraa qonna harkaarraa daree qonna ammayyaawaatiin hojjetu ta'uudhaafi umuriin teenya dargaggummaa baay'ee barbaachituu dha yaada. Maanti jira addee sanatti biyya teenya Itoophiyaa keessatti dargaggeeyyiin umurii isaanii akka siidaa akka dhakaa wayii waa hin munyuun itti fakkaatti. Fuulli isaanii bareedaan dansaan kun waan dulloomee walta shubbee jedhee qophu itti fakkaatu. Agartee? Kanaaf yeroo isaanii ogummaa irratti adoon ta'in salphina irratti dabarsan. Salphina irratti dabarsan. Salphina jechuun maal jechuu barbaadeeti? Waa hin malle waan nyaachuu hin malle nyaataa ilkaan keeti qabeenya keeti guddaa sukkaaratti nyaatu hin qabdu. Sombi keeti qabeenya keeti guddaa aaratti aarsuu hin qabdu. Aara kushiina aarsani sombatti aarsan. Agartee sukkaara bulbulanii waa wayii. Aarri bakka qaba. Bakka qaba. Sombi bakka isaarraa fiddee ifitti galchitee ifika kushiinaa gootaa jechuudha. Ilaalin. Humnaan keetiin namni silaa bu'a. Namni silaa waan dhalootaaf ta'u namni garuu nama san fiddee gosee aara maalla keessa keettee ifitti aarsita keessaa baatu sila kaawwanni biraa sirraa baatu ka firiin dansaan sirraa baatu ka dhalooti sirraa waa eegatu ati waan biraatiin itti dhuttee jechuudha. Itti dhuttee jechuudha laalima tokko. Gaafa kun ta'u yeroo keeti balleessaa deemta nama jaalala keessa galtaa hin fuutaa ilmee horattaa ilmeen ta'e
siin dorgomtuu adoonteen tasii gattee teeti. Maal? Ati muka qoree qaburraa muka nagaa eegattu. Ati qoree qabdu mucaan keeti raagaa akkana ta'e eeguun sirraa eegamu. Ganaatuun firii sitti lafa kee waan ta'eef. Dinagdeen teeti, yeroon teeti, ogummaan teeti, mucaan keeti wanni beeku mana dhagaa wanni guddatu sigaara aarsu. Qama'u. Amala hamaa. Caatii nyaachuu. Kana barataa deema. Yeroo kana keessatti si'i yeroon teeti hundi sanyiin ta'e muluun baddii jechuudha barreesseera asiras boqonnaa 7 seenaa balleessuu adda jedhu keessatti barreesseera. Hadaraa keettaa jechuudha. Dhagartee ertannaa biyya teena keessatti ingidii biyya takkatti keessa jiraan dhaggina. Nama inni du'ee dunkaanii dhaabuu fi nama ulfaatu jira. Birrii dunkaanii dhaabanuuf nama birrii 5 galuu dadhabu. Maan jechuu akkas jechuudha. Adoon jiraatiin du'ee jechuudha. Nami kun. Kanaafuu yeroon ogummaas dinagdees ta'eeti jedhee yaadda. Yeroon. Wanni hundinuu yeroo keessa jirti. Paakeejii nuu kennamtee jira. Agartee amma akka siistema telee Itoophiyaatti namni birrii 20 qabu guyyaa tokko keessatti torbaaniif daqiiqaa 20 paakeejii bitachuu danda'a. Daqiiqaa 100 tokko bitatu garuu. Ilaali. Birrii 20 qabaatte daqiiqaa 100 tokko bitachuu hin dandeessu. Daqiiqaa haga daqiiqaa 100 tokko hin dandeessu. Agartee. Paakeejii nuu kennamtee jira limiitiin. Wanni murtaa'e wayi. Daangaan nuu kennamee jira. Achi hin tartu. Haga guyyaa gaafa sanii garuu paakeejii wayiitu si keessa kennamee gara addunyaa kanaa dhutte waata addunyaa kanaa buuchee darbuu maltee jira. Agartee bara keessa jiraatte keessa karaa dinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin, karaa hafuuraalleen ta'uu danda'a amantaatti amantuun, karaa barnootaatiin, karaa hundaanuu dhalootaaf gumaachinee darbuu nurraa eegamutti jira jedhee yaada. Okay, baay'ee namatti tola. Dhaggeeffattoota Roosif Akaadaamii hagammaa gidduu buufanneerra. I think wanta gaggaarii isin gahaa jirra jedhee yaada. Isin ammoo asumaanuu like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Walumaa galatti ani kan isin dhiyeessaa jiru barsiisaa Alamayyoo Guyyee jedhama. Hagammaa isin akkanatti yaada ofirraa waan beekurraa isin qoodaa jiru. Buleessa keenya guddataani dargaggeessa gaaffii cimtuusa gaafataadha. Dargaggeessa garuu yeroo baay'ee waa'ee yeroo dubbannu dargaggoo biratti maal fakkaata? Isa biraan maal fakkaata yeroo? Maafi dargaggummaan kun waan baay'ee qaba. Yeroo itti fiiddullee waan ta'eef yeroon si biratti maal gatii isaa? Dhaloota hadhaa sana keessa gara dhaloota keenyaatti yoo fidne, gara yuunivarsiitii yoo fidne, gara lafa dargaggoon jiraatu especially wanna asirratti hubadhe waan baay'ee waan nama barbaachisu kitaaba isaa baay'ee dubbitane ammayyuu gabaarraa dhuma jira almost aganni jirullee inni lanu ibsu fada danda'a kitaaba akka malee jaalatamaa dhiyoo tanatti yuunivarsiitii Bulee Horaatti eebbifame isinillee bitadhaa isinin jedhaati dargaggoo fi dargaggeessa keenya guddataa biratti yeroo akkamitti ilaalta? Ati akkam yeroo itti fayyadamtee moo yeroo itti fayyadame? Okay, wandansaa yeroo fayyadameera yeroo natti fayyadame jedhuuf natti ulfaata. Yerooni lubbuu jedhee yaada. Faranjooti amma jechaan sun jijjiiramu jira. Yeroon warqii wanni jedhamu wayii jira. Yeroo warqii muti. Warqii yeroo keessa jira malee yeroo warqii keessa hin jiru. Yeroon warqii oli. Yeroon dhimma jireenyaati jedhee yaada. Jiruuf jiraachuu. Jiruuf jireenya dhabu. Namni kaleessa du'e hadhan qabu. Hadhi guyyaa kenna kanaaf keessa dhaabannee dubbanna. Agartee. Kanaafuu anaaf yerooni ani maatii keessa dhaladhe keessatti abbaa kiyyaa fi ilmaan gafa maatuma waliin dhaladhe keessattuyyuu addeetti waliin galle addee yerooti. Nama baay'ee namaa wal dhabichaan beekamu moti jireenya kiyya keessatti garuu namoota baay'een namoota waliin jiraadhe guddaan baay'ee amala hawaasummaa qaba. Garuu addeen namaa itti walii galuu dadhabe yeroo irratti. Ani yoo akka malee ol kaasee dubbachuu baadhe sa'aatii 4 daqiiqaa 15tti beellama yoo walta qabanne yoo akka malee si eege gara sa'aatii 4 daqiiqaa 18 si eege. Merkurii argadhite daqiiqaa 5 caalaa si eegu. Kanaaf namoota baay'ee waliin jireenya irratti chaalenjii guddaa keessa jiraata. Dargaggoota naafaa akkasiiti. Maafi yeroon akkuma ammatti jette bara waliin waan deemaati. Waan
nuti ittiin baanee gallu jechuudha. Kanaafuu dhaloonni addaa kun yeroo isaanii akkamitti ilaalaa jiran gorsa asirraati. Kitaaba kee keessa illee ilaaleera. Yeroo kabajuu, yeroo balleessuu, paarkiilee waan gargaraa kaachee. Paarkota jiran san walii qabsiisiti. Dhaloonni kun eessa jiran yuunivarsiitii illee wal qabsiisi. Yuunivarsiitii alallee bakka jirrutti. Dhaloota kun. Waa'ee yuunivarsiitii barreesseera. Siif yuunivarsiitii adda jedhu jira kitaaba kana keessa. Siif yuunivarsiitii iddoo jedhu barreesseera. Yuunivarsiitii maa deemtaa? Oduu deemuu adeemaan sirraa hafaa jedha. Kitaaba kana keessatti fuula 80 jira. Fuula 80 irratti yuunivarsiitii maa deemtaa? Yuunivarsiitii yoo deemuu adeemaan addaa jedha.